Hello. Waa'ee. Eba Diriba natti fakkaata. Waajjira poolisii laaftooraansii bilbilaa. Ishee. Xiqqoo si biraa diroonii kaameraan hin jire waan jedhamu dhageettinidha. Jira iyyee. Nuti immoo naannoo wayitti yakka wayii qorachuuf jecha. Yakka wayii qorachuuf jecha diroon kaameraa barbaannee turre beektaa gidduu kana. Yakka wayii waraabuuf moo? Yakki shakkii wayii jira naannoo sanatti saayitiitti yakki wayii gaggeeffamu jira waan jedhamee fi viidiyoo sana dhoksaadhaan barbaannee tura ragaa qulqulluu. Maarree waraabnaa. Waraabama waan ta'eef shakkii maal yoo jiraate wanti hundumtuu konkolaataan siif kennama siif ramadamaa. Meetira meeqa irratti gadi waraabna? Meetira dirooniin meetira 500 jira, kiiloomeetira 3 jira. Sanaan fidu. Rakkoon qabu inni kun qulqullina viidiyoo barbaanna waan ta'eef yakki sun seeraan argamu viidiyoon sun seeraan argamu malee. Qorqorroo fa'aa mul'isa nama yoo mul'isu ta'es. Inni qorqorroo rakkoon qabu jechuun kan barbaannu yakki sun utuu hojjetamu namni argamu sana namni sun yakka sana hojjetu qulqulluutti hin argamu taanaan meetira kam yoo ta'e rakkoon qabu. Isaan boo. Diroonii koo irra balaa maal kan jedhu shakkii yoo qabaatte itti gaafatamummaa isaan fudhannaa. Birriima isaa akkaawuntii irratti gashitanii rakkoon qabu. Inni qarshii rakkoon qabu homaa yaaddee waan sun argamee seeraan guutuu ta'e wanti hundumtuu argamu malee kan qarshii rakkoon qabu homaa yaaddeen. Jalqaba guyyaa jalqabaa. Wal faana deemneetu bakka sana maal sitti agarsiifna. Guyyaa ittaanu konkolaachisaa faana deemtaan konkolaachisaa duukaa si ramadaman deemtaa ofii makee qofaa kee deemtee qaamni nageenyaa naannoo sanatti yoo argame wanti tokko shakkamuu danda'a waan ta'eef deemtee hojii sana hojjettaa jechuudha. Sammoo. Taanaan kiyya nafaana jala safaana dubbadhu mee al tokko. Hello. Hello, akkami eebbaatti maqaan? Eba. Akkami eebba? Nagumaa. Nagaa kiyya maqaa kee nuu kaasanii si bilbillee? Hojii dandeettii viidiyoo waraabullee ni qabda. Diroonii ati viidiyooti yoo waraabde baay'ee ni ilaalla qulqullina sababii qabuufi nullee ijoollee makeenya fayyadaman jenneeti kan si bilbillee eebba? Wantichi waan amma kanatti si rakkisu mini? Bosona keessatti yakka dalagame jira. Bosona iddoo kam? Bosona naannoo sulultaadhaan karaa sulultaa san beektaa? Naannoo sanitti kan dalagametu jira. Bosona keessatti waan yakka dalagame jira. Poolisoonni keenya qaamaan seenanii fattashuu yookaan sakatta'uu waan sodaatanii fi namni. Poolisiin dafaariin jiru? Dafaariin jiru poolisiin? Poolisii dafaariin jechuun egaa dirqamaan erguu hin dandeenya garuu dirooniidhaan qulqulleeffachuu barbaanneeti. Poolisii maal poolisii hundumtuu sodaataa ta'e dhume. Akkasmin eebba hojiif si bilbilaa jirra amma birrii isaa meeqa fa'aa jetta eebba? Egaa yakkichi cimaadha taanaan 500. Maali lafa jalaas ol waraabda miti masii gadi waraabda? Kan lafa jalaas jira. Rakkinaan qabu nuuni eebba hojiirra jirra sababii namoonni baay'een bilbila namatti bilbilanii waan akkasii sababii hojjetaniif shakkuu dandeessaa? Ani amantii qaba. Hojii kana hojjechuun hin feene ijoollee biraa bilbiluu moo? Ana nan barbaada. Maaliif akkas jettare dhugaadha qaldii qoosaa sababii ijoolleen kun sababii qoosaa qoostanii fi waama hojiis gaafa isin bilbiluu qoosaa isinitti fakkaata? Egaa maali 500 qoosaadhaa reentii kennan xiqqeesse? Jechuun 500 jechuun lafa hektaara meeqa waraabdati maaliin qottaasi gadi waraabdamni? Egaa qotuun barbaachisnaan isin qonna. Baarzaafichi meetira meeqa dheerata? Baarzaafichi yakkichi keessatti hojjetamu? Asii ol mukichi baay'inaan qaraaroo fa'aa baay'ata? Qaraaroo hin dabala akka taanaan birriinsa. Jechuun gidduu gaggaltee nuu fuudhuu hin dandeessu waraabbinaan? Nan waraaba ammaa inni nan buddussa malee. Hello, itti haasa'e mucaan qoosaa itti fakkaataa jira. Hello. Abeete. Eebbaati hojii qoosaa kana isin hojjetta waan ta'eef wanti hundumtuu qoosaa sitti fakkaata natti fakkaata akka yakkitti shakkitti. Akkamii akka dhugaa ta'uu isaa barutti? Ingiliffaan otoo haasofne gaariidha.
Okay, Ingiliffaan haasa'uu hin dandeenya garuu nuti waajjira poolisii kan magaalaa irraa bilbilamanii kan Maarree waajjira poolisii barateetu hojjetamanii Ingiliffaan haasofna. World Police tun taane World Dimidika keenya magaalaa. I enjoy to live, so I'll give us the purpose. Okay, it's good, no problem. Yes, very much. Kana caalaa Ingiliffaa haasofne uummati keenya miidhama waan ta'eef Ingiliffaa haasa'u waan ta'eef dhalli namaa ni jennu jechuu danda'u. I enjoy to live. Siluma nutti musila ture xiqqoo akka dandeetti Ingiliffaa qabdu beenna garuu. Itti yaada akka jechuuti. Tole rakkoon qabu itti qaama wal arginee haasa'uu hin dandeenya yoo danda'ames garuu san dura wanticha ariifachiisaa waan ta'eef deddeebiidhaan geggeeffamaadha siigalee naannoo sanatti wanti kun. Maayini laa dirqisiisanii maal gochaa jirudha? Dirqii maal malatu hin taane yakkichi akka cimaadha siigalee maaliif siifis rakkoo qabu uumuu danda'a waan ta'eef qaama nageenyaa faana deemuu na barbaachisa yoo ta'es qaama nageenyaa si ramadamuu danda'a qaamni muraasni jechuudha. Hafuuruma qulqulluun ramadaa ka. Jechuun konfiraansii waraabdamine obboleessa koo yakka waraabuu dhaqaa jirta. Konfiraansiitu ta'e gaariidha. Inni kun immoo qulqulluun konfiraansii duwwaa irratti hojjetarani. Konfiraansiin iddoo lamatti godhama kanaaf waraab kan foonii qaba obboleessa koo maafi wal keessa roofta. Maaf yakka waan biraa keessa maaf nu galchita. Ankeenya fuula hojjechaa walla gaa'ii sagantaa fuula hojjechaa walla gara chitti na cabsaafna asitti na jalaa maqaa. Inni kun rakkoon qabu jechuun yakkisii gama cubbuun hin laalama jechuun namni yakka hojjetu tokko akka cubbuu hojjetutti hin laalama waan ta'eef isa kana yakka kana. Ammame hambisuu yakkicha hambisuu. Hambisuu osoo hin taane yakka sana balleessuudhaaf ragaa qulqulluu nu barbaachisa sii galee. Tola isin hambisuu kadhannaadhaan amma cabsuu naannoo sana. Maaf qoostaati garuu qoosaan maaf barbaachise hojii keessatti hojiif maaliif ol keessa maqaa mucaan kun? Saajin akkas miti tasgabbaasin. No ijoollee biraaf hin bilbiluumi. Nama biraa bilbilu. Maaliif hojiif xaba wal keessa ispiriisii godha. Situ godhe kaa ispiriisii akka inni godhamu si godhe waan ta'eef nuun immoo waan goone hin qabnu kan ol keessa ispiriisii godhe sidha jalqaba. Ijoolleen keenya fayyadamnu neeti malee nuun nama biraa bilbiluu dandeenya baa. Hin danda'amu ture eebba amma maalirratti olii galee. Herrega walii galuu hin dandeenyu Ingiliffaan dandeessanii. Ingiliffaan fiilmii Ingiliffaa waraabdame obboleessa koo yakka waraabda maal taate? Ingiliffaa. Talk me brother, what you saying? What's that picture today? Namichi kun rukutamaa. Hello. Yes. Eba guddaa galatoomi. Irribaa reefuu kee garaa duwwaatti naasaa raabbe. Abbeen Ingiliffa kufee haasa'u. Abbeen Ingiliffa booleeti funaantee maaliif nu bittaati? Ingiliffi jira. Mataa isaarraan siidhaa jira. Jenny, ask me. Why yesterday is tomorrow? I enjoy to live. Sound give us them. Ingiliffa kana more Yeah. I join us, but you join us. Your mobile phone is Samsung Classcom. Classcom is that way. I enjoy to live. Oh, you Ingiliffa into it? See him. Ingiliffan harkatti tawarrada. Ingiliffi kee waan baay'ee namatti tolu garuu hiikaa qaba garuu tooraan qabu toora tokko gootee sirriitti sirriidha jechuun hiikaa qaba garuu tooraan qabu toora tokko galchitee sirrii ta'a Ingiliffi kee kan inni nama gaddisiisu. Ingiliffi. Amman baay'een bu'aa Ingiliffa kee gaafa nagee fudhu. Mucaan kun dandeettii Ingiliffaa haasa'uu qaba garuu dandeettii toora galchee haasa'uu hin qabu baay'een gaddan ture. Toora gashee haasa'uu tooran sii gashaa Ingiliffa sii xiqqoo gulaaluu nan danda'a waan ta'eef natti kennadhu siin gulaala yeroo eebbisiisuu jala geessu. Utuu naasa'in dura jechuudha. Utuu naasa'in dura natti kennadhu siin gulaala. Amma dheen gaddaa birrii naa ergaa jechuuf jettee birrii fudhadheera jettee faa birrii dhabdeettaa jedhan. Maaleessa birrii naa ergaa jechuuf jedheen give me money hin jedheen. Dinagdee baay'ee si jaallanna obboleessa keenya economics. Economics, yeah. My name is Economics. Yeah, Economics baay'ee si jaallanna. Guddaa galatoomii booniitii biraan si bilbilaa. Siraa yaabbe. Bishooftu mateessitti muudeetti qabattaa? Ulfaadhu. Ayyee jabaadhu asii. 1K galeera jabaadhu. 5K galeera 6K galeera. Ameen. Asiin waan jettu yoo qabaatteme. Bakka kanarratti hundaa'uudhaan akkuma waan akka ittiin achi taphatanii fi har'a misaa keessanii fi kaardii ebbaa dhibba tokko lama
bitadhaati nyaadhaaf lama. Eeshi jechuun achumaanii YouTube keellee namoonni YouTube keen beenne kan koo jala jiru description box jala nan kaafi subscribe akkasii godhan asumaan itti maddu. Subscribe, like, comment, share. That makes every day. Good night. Afaan Oromoon jedhi kan maal Ingiliffaa saarta ammas. Jadi maal saduu Oromoo waa doofaa miti Ingiliffa afaan isaa lammaffaati jedhi abshir. Eeshi guddaa galatoomi. Gashtifataa jedhe. Iyyee dhaggeeffattoota keenya Eba Diribaa yookaan dinagdee yookaan ikoonomiksii. Kolfraanki gochuuf yaallee turre gara jalqabaa shawwada wanti naati. Gara jalqabaa akka mucaachuu ta'e nurkaa mucaachuu ta'e. Akka mucaachuu ta'e. Deebiin akka dhiisnee qaban. Ta'e Ingiliffa isaa nutti taasise nurkaa fashalees. Ingiliffaa nurkaa rukutuu danda'uu isaatiin baay'ee nutti tola. Garuu Ingiliffatu hin dandeenya ta'eeti nu shawwatu tureera. Ingiliffa danda'uu isaatiin nu shawwateera. Wanti isteetii. Achumaanii linkiin kan YouTube isaati Eba Diribaa official. Akkasuma description box jala jira. Kofiin TV keessatti gahee guddaa fudhatanii hojjeta. Baay'ee muuziqaa isin hojjeta. Viidiyoo faarfannaa waraabaa namoonni faarfannaa viidiyoo maal hojjetachuu barbaadan viidiyoo jechuudha. Editingii kalaringii faarfannaa bakka faarfannaan hojjete tokko ajaa'iba asirraa matuu baneeti. Yeroo hin qabnuuf malee faarfannicha viidiyoon noo waraabu diroonii qabaa kiraayii fudhaa bakka konferensii garaagaraatti sarraa fayyadamaa isiniin jenna. Achuma YouTube isaa description box jala subscribe godhaafi qophiin har'a qopheeffanne kana ture Eba Diribaa wajjin fo'aanu godheetiin jira Ingiliffaan hafuuraan gudee jira dhumarratti dhaamsa qabu jiraate YouTube keenyas ta'ee kan Eba Diribaa subscribe share like gochuudhaani olwaatiin tun jedha galatooma inni kun immoo lammii G-Pack Facebook isaa follow gochuun dagatinaa maayini dhumeeranii waan Tole egaa waan jennu hin qabnu waan jennu qabaanne hin jenne jecha finneerra waan ta'eef galatoomaa isiniin jenna galatti jecha keessan jiru yoo jettan immoo jecha addaati waan ta'eef jecha biraan qabnu nagaatti tolaa galatooma.